Harkifuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Anaa dhufu baga gara Jiruu Miidiyaa nagaan dhuftan odeeffannoo ammaan tanan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoon keenyas mootummaan bilisignaa shakkii kaabinoota qabu irraa kan ka'ee hooggantoota kumata orbaa ol aangoorraa kaasuutu dhagahame. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo PP'n sodaa guddaa keessa galtee jirti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kaabinoota aangoorraa kaasuun sodaa tokko osoo ta'u inni biraa immoo sodaa riphee lolaa irraa qaburraayi. Riphee lolaan dhiyeenya kana waraana hedduu ajjeesuu hooggantoota waraanaa hedduu booji'uun isaa ni yaadatama. Kanarraa kan ka'e amantaa waraana ishirraa dhabdee mootummaan Abiyyi Ahmad biyyoota michuu Itoophiyaa ta'an irraa waraana kadhachaa jiraachuun dhagahamee jira. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon keenya kana qofaa miti odeeffannoo biroos qabannee waan dhufnee jiruuf kan isinirraa eegamu obsaan odeeffannoo keenya hamma xumuraa dhageeffachuudha. Akkasuma namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Paartiin badhaadhinnaa miseensota guutummaa biyyattii keessa jiran keessaa 9,000 kan siiqan irratti sababa rakkoo naamusaa fi hanqina raawwachuutiin tarkaanfii fudhachuu beeksisee pirezidaantiin itti aanaa paartichaa obbo Adam Farahaa kana kan jedhan murteewwan walgahii koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinnaa ilaalchisee yeroo ibsa kennanittidha. Obbo Adam ji'oota sadan darban keessaa hojiin paartii keessaa isa cimsuu hojjetamaa turuu himuun marii fi gamaagama taasifameen beekamtii warra maluuf beekamtiin akka kennameef warra laafatan irratti immoo tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuu dubbatanii jiru. Keessumaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu keessatti walumaa galatti aangawoota 8,613 ta'an irratti tarkaanfii diisippiliinii fudhatameera jedhan. Tarkaanfii fudhatame yeroo ibsanittis miseensota itti gaafatamummaa irraa kaasuu irraa jalqabee jijjiirraa hanga taasisuutti ta'uu dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru walgahii hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa taasiseen booda miseensota 1,000 irratti tarkaanfiin fudhatamuu erga ibsamee booda naannolee biyyattii garaagaraa keessattis jijjiiramni hooggansaa mul'atee jira. Guyyoota darban keessa haala murtii koree hojii raawwachiiftuu waliin wal fakkaatuun naannolee garaagaraatti itti gaafatamtoota isaanii kaasuun haraatti bakka buusuu gara biiroolee garaagaraatti jijjiiruu akkasumas tarkaanfiiwwan sirreessuu fudhatamuu beeksisanii jiru. Naannoo Amaaraa itti gaafatamtoota duraan turan kaasuun haraatti bakka buusuu hanga ta'e ammoo biiroo garaagaraatti jijjiiruu akka hojjetaniif taasisuu ibsanii jiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Argaa Kabbada warra haaraa muudaman itti gaafatamummaa kan itti kenname dandeettii gaggeessummaa muuxannoo hojii qophii barnootaa qabanii fi naamusa irratti hundaa'uun ta'uu eeranii jiru. Namoota 35 haaraa muudaman keessaa 7 kan ta'an gorsitoota ta'uu isaanii odeeffannoon waajjira koomishinii naannichaarraa bahe ni agarsiisa. Naannoo kibba Itoophiyaattis akkuma kallattii mana maree paartii badhaadhinaatiin kaa'ameenidha. Jechuun naannichatti waltajjii gamaa fi madaalii aangawoota olaanooti hanga caasaa gadii jijjiiruutti gaggeeffamuu eeramee jira. Haaluma kanaan hooggansa sadarkaa naannootti hojii deebisanii gurmeessuu raawwatamu kana ibsa naannichaa hooggantoota haaraa muuduu fi jijjiiruu beeksisee jira. Aangawoota ramaduun kun kan raawwatame bu'aa qabeessummaa isaanii naamusaa fi qophii qaban ilaalcha keessa galchuun akka ta'e eerameera. Lakkoofsi hooggantoota naannoo kibba lixa Itoophiyaatti haaraa muudamanii fi jijjiiraman 15 ta'an ibsameera. Mootummaan naannoo Gaambeellaa gabaasa isaatiin bu'uura madaalii hooggansa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2017 keessa taasifameen nageenyaa fi misooma naannichaa itti fufsiisuudhaaf akka danda'an warra amanan jedhu hooggantoota 66 muuduu fi jijjiiruu beeksisee jira. Naannolee jijjiiramni sirreeffama hooggantootaa keessatti taasifame keessaa tokko kan ta'e naannoo kibba Itoophiyaattis akkuma kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 10 bara 2018 irraa kaasee jijjiiramni taasifamuu ibsamee jira. Naannoo kana keessattis biiroolee 11 hooggantoonni haaraa muudamanii kaan ammoo jijjiiramuu beeksisuun kan hafan akka itti fufan murteessuu ibsamee jira. Muudamnii fi jijjiiramni naamusaa fi dandeettii raawwachiisuu bu'uura godhate jedhame kun kan ifoome filannoon biyyattii keessatti waggaa 5 keessatti gaggeeffamu ji'a 7 yeroo hafettidha. Akkasuma mormitoonni yeroo mormii isaanii gara miidiyaatiin itti cimsanidha. Riphee loltoonnis biyyattii keessatti babal'achuudhaan yeroo muraanni mootummaa kumaatamaan kaan immoo du'uun booji'amaa jirutti walgahii koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa hordofee jijjiiramni hooggansaa naannolee garaagaraa keessatti taasifamee cimee itti fufu pirezidaantii itti aanaa paartichaa dubbatanii jiru. Obbo Adam Farahaa akka jedhanitti hooggansa bakka itti ramadetti itti gaafatamummaa kennamee qajeelummaa fi amanamummaa uummataa kan hin tajaajille
rakkoo naamusaa kan qabu haala keessatti kan hirmaate irratti tarkaanfiin ni fudhatama. Itti dabaluudhaanis hooggansa dhaabaa hojii itti kenname bifa bu'aa qabeessa ta'een kan hin raawwanne kan uummata hin kabajne akkasumas qajeeltuuwwanii fi dhaabbatichaatiin qajeelfamii fayyadamummaa kan haqa qabeessa uummata mirkaneessuuf kan hin tattaafanne tarkaanfiin irratti ni fudhatama jedhan. Naannolee guyyoota darban keessa jijjiirama hooggansaa taasisan murtee isaanii labsuu malee sababa ga'umsaa dhabuu yookaan immoo rakkoo biroo kamiinuu hooggantoota kanneen bakka isaanii irraa kaafamuu hin ibsamne. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Isinis laayikii sheerii tuquu hin dagatina. Hooggantoonni kunniin kan kaafamanii fi ga'umsa hojii dhabanii osoo hin taane PP'n amanummaa irraa dhabdeeti akka odeeffannoon tokko jedhaa jiranitti amanummaa irraa dhabaniiti yeroo mormiin guddaan PP irratti ka'ee jiru kanatti hooggansa akka jiruun gandarraa hanga gubbaa irratti jijjiiruu waan barbaaddeef amantummaa waan irraa dhabdee fi isaan keessaan irratti hojjetaa jiran jettee waan yaaddee jirtuu fi kanaaf jijjiirraa hooggansaa raawwataa jirti jechuudhaani odeeffannoon tokko bahaa jiran. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammas gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana tura. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo godina Wallaggaa bahaatti sochii uummanni aanaalee garaa garaatii gara magaalaa Naqamtee taasisuu danqaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanitti aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Kiraamuu, Imbaatuu, Horroo Liimuu fi Liimuu Galiilaatti sochiin geejjibaa gara magaalaa Naqamtee taasifamu sababa hidhattoota finxaaleeyyiitiin gufatee jiraachuu dubbatan. Hidhattoonni finxaaleeyyii hawaasa nagaa fakkaatanii godinicha keessa qubatanii jiran imaltoota ukkaamsuun maallaqa guddaa gaafachuu ibsan. Imaltoota irratti haleellaa raawwachuun lubbuu namoota dabarsuutti jiru jedhan jiraattonni. Sababa kanaan uummanni karaa gara magaalaa Naqamteetti imaluu dhaabuu eeruun konkolaachistoonni sodaa nageenyaaf jecha karaa sana irra imaluu akka didan jiraattonni dubbatanii jiru. Mootummaan humna guddaa bobbaasee hidhattoota kan akka adamsu kan gaafatan jiraattonni warreen hidhannoo seeraan ala hidhatanii gaafa kaan nama nagaa yeroo biraa immoo hidhattoota faannoo ta'an sochiin hidhannoo akka irraa hiiku gaafatanii jiru. Gara tokkoon nama nagaa fakkaata gara biraatiin immoo hidhattoonni nageenya uummata balaa irra buusuun hin ta'u kan jedhan jiraattonni yaada kanaan hidhattoota finxaalii kanaaf warra dahoo ta'us mootummaan seeratti akka dhiyeessuu qabu himanii jiru. Itoophiyaan lola kallattii hundaan lolamaa jirtuun loltoonni ishii fi hooggantoonni gurguddoon irraa waan dhumaniif biyyoota biraa kadhachaa jiraachuun dhagahame. Somaaliilaand waraana lakkoofsa 7,000 ta'u Itoophiyaaf kennitee jirti. Waraanni kun guyyaa jimaataa halkan keessa daangaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand erga gahanii booda ifa dhaamsuun daangaa dabarsanii Oromiyaa seensaa jiraachuun dhagahamee jira. Odeeffannoon argame akka jedhutti waraanni uffata federaalaa itti jijjiiranii naannoo Macharaa qobsiisaa jiraachuu isaanii odeeffannoon dhaqqabe ni mul'isa. Bilisiginaan sochii waraana bilisummaa Oromoo Harargeetti gochaa jiru sodaachuun gargaarsa biyyoota ollaa kadhachaa jiraachuu jalqabee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.